Akkana muka budaa jala qabaniitti akkamatti firraa haasawu akka nama haasoon bu'aa qabu haasoo jirutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota naatu saa kiyyaan alii jaaniin badawni dhamaan garteen akkamatti firraa haasawu kun muka budaa jala qabamu. Maal ta'e inni maraate moo'if tolchuu dhabe kasan. Akkam jechuu fedhasa dhiirti bar beera keessa deemtee naasoitu beera keessa deemtee naasoitu bar. Inni bar beera keessa deemeetti akkuma waan itti fakkaatee haasawa bar. Kiyyaan jasbaan. Akka nama haasawa beeku sanuu achi gubbaa akka maali haasawni kana? Ni tuqame muka budaa jala qabanisa. Budaa mana maka isaa yaasu jiran na fakkaata haasawni isaa sunan. Isin laaltanii viidiyoo isaa san. Hawaa ajaa'ibuma rabbiite. Oromoon nama akkanaa hunda qabdiyu akka nama muka budaa jala qabaniitti akkamatti firraa haasawu akka nama haasoon bu'aa qabu haasoo jirutti. Rabbi waan nama quufannam salaasaa watar bu'ii jaan. Nama adda addaa kan hunda turumaan harkuu jirra garte. Garuu alhamdulillahi namni jiru edaa waa hedduu harku jirra wallahi. Akka waan nama ta'eetti sunu kennaan nama akkasiiti nama jeese biyyaa ba'e nama maaree godhe akkas ta'e maali waa'ee kiyya beekan? Istiriit iyya maali na beeka akkamitti akkasitti ol bee naasa? Moo'if tolcha mooni kafalaniif bar jechi namaa qaaliidha haasofnummaan namaatu bar qaaliidha. Namni osoo dubbadhu namni jiin akkamitti akkasitti haasawa? Eenyutu dubbadhu jee isaa afeerrate dubbiidhaaf. Kootu nu dubbadhu jaanii. Bar rakkoo isaatiin akkanatti dhaga'ee isinitti himuu dhufe. Akkanaaf akkana isaa jiruun isinitti himuu dhufe. Haasawaa kun. Haasawaa ijoolleen xiqqishoon hin haasofne haasawuun. Garuu waan dhiiratanii hin beeku silaa. Dhiira ta'e inni dhufee bakkaan an jirutti akkasitti haasawe. Deemee beeraaf ijoollee keessa nasruufis daamaadha. Akkana jeen nama gaggaafata. Ani dhiira akka kiyyaatiin dhoysa dhawaa. Dhiira akka kiyyaa dhoysatti hin dhawaa. Garuu naaf isa homaa tolli nu fideetti hin dhawu. Maaliif hin dhawu? Nan tuyi nanini. Tuqa wal nu gidduu hin jirtu. Sababni naaf isa waliif fidee sababa jaartii qofa. Kun duuba dhawaa qabaa? Lola qabaa? Waan dhoysee isin dhawu jawu qabaa? Ilmaan keessanii fi ati si feegaadha. Nasruufis dhaamaa waan jiru ni qabaa? Badawarra budawa wayyeetti Oromoon. Kiyyaan badawa kun badawa. Waan hin jee himuun beekan. Jechumaan isaan duun dabeen jechuun dunuu natti hankata wallahi. Akka waan nama ta'e sanuu. Ali maquma kana maatti balleessan boo kana jasbatti. Hobomboletti jaanii kana silaa buufaadha kun. Haasitummaadha moo haasoo beekuudha moo budoo nama keessaa yaasan inni. Budoo nama keessaa yaasan hin taane maali haasonni akkasii? Budoomaa akkasitti haasoo hin taane haasoo xaraqaati. Haasoo insiidhaaf hin galle haasoo jinniidha. Jinniidha inni nu mataansaa. Akka waan nama ta'e achirraa ol beesanuu. Dhiira taanaan bakkaan hin jiru ni beeka maaliif dhufeen dubbanetti? Dhiira jechuun dhiirti tan hin beeku yoo namni tokko badiirra jiraate dhaabbu bu'aate waan akkanaatti hirtaa badii akkanaatti hirtaa jee nama dura dhaabbatee nama dubbatuun dhiiratti hin beeku. Falteetti deemee nama duuba nama haasa'uun dhiirummaadha tun. Adurree jaanii bashoo. Bashoodha inni. Dhiifama hedduu takka aareetiin dhufee Oromootiyya. Kiyyaa santii hedduu takka garaana gubu jira. Kennaan akkas sin godhuu ta'a. Kennaan akkas sin godhuu ta'a. Kennaan nasruu maalitti eegee dha'uu ta'a. Kennaan bar amala maalii tokko qabaati. Amma duraas karaa irratti akkana godhee nama dhahe. Istiriitti maali na beeka inni maali na beeka. Waluu nagarre naaf inni takkaate dhiyeenya kanas wal agarre. Yaadaan isatti himadhu an tuffachaatti itti himadha isa. Tuffachaadha. Takkaa namatti hin saabne wallahi.
namatti isan isaa ganaas. Dhugatti inni yoo duraanillee dhiira ta'e amma dhiirummaa dhabee jira. Dhiirti akkanaa miti. Hoo dhiira ta'e akka dhiiraatti dhaabbatee akka nama tokkotti kennaa yoo badii jiraate kennaa badii akkanaatti jirta dhaabbadhu. Naan jechuu danda'uu qaba malee akka beeraatti deemee olii gad deemee kaan biratti isaan mul'ata kaan biratti isaan mul'ata. Maal inni sadaqaa kadhachuutti yuulaa namarra maaliif deema? Moo if tolcha moo maallaqatti harkata? Maal bu'aa maalirraa buufatame fakkeenyaaf bu'aa maalirraa harkata? Kennaan dhugatti yoo taate wallaahi isarra dhiiraan waan akkasii inni itti gad hin deebi'u ittuu gad hin deebi'u nama akkanaa kanatti harreen waraabessi gaafa qabdaa jee gurra isii kana dhaabbatuuf dheessinaan bar kun gaafaa miti gurraa itti kan lultee garsiisa. Gowwaan hin dhalatullee hin guddatin jedhe. Kuni gowwaadha. Badawaas badawa honguun qabu. Hayyee akkanuma tokkotti dasii dhiifama dhaqe dhiifama jeen. Kalaas maal ta'uuf ibsa bakka sanitti fakkeenyaaf dhimmitti isaa duraa jalqabaa jaartii kennaa dasii harka isheetiin nyaadde hedduu takkaa mufachiisee jira dhiifamaan jaanii jedhe dhugaadha san baga jeen dumaashiisaati garuu akka nama buuqa budaa jala qabanitti haasawan taane haasoo gosa meeqaa bakka sanii haasoo jira garuu wallaahi ani hedduu takka isa waan namatti lakkaa'u haasoo akkana nama haasa'u namatti lakkaa'u. Atis ta'e warra haadha Nasruu keessa haadha Nasruutis ta'e Nasruunis ifeega kennan akkana jedhaatachuu jira. Sammuu guddoo san maallaqaan erge akka nama ifi toltuu haanuu waa meeqa qabuutti. Ani istiriiteetiin hedduun si beekan istiriiteetu wajjin baasee ofeete hedduun si beekan. Garuu siin hin qixxaaddoon si galee arreewwaniin akka keetiin ta'a jedhanuu nama akka keetiiti sumaan wal qixa akkuma keetiin ta'a si waliin qixxaadhu. Ani jasbaa akka keetii kanatti hin qixxaadhu. Akka nama harka keessa kaanii keessaa gurguranii fakkeenyaaf icciitii naaf inni wajjin qabnu tamimee bakka isaanii takka tamimee ni hin dhaga'ee jira. Namarraa hin dhaga'ee waan kana guutuu akkanaaf akkanaas bara namarraa hin dhaga'ee. Isaa dhufee karaa kana deddeemus namarraa hin dhaga'ee. Isaa abaluun akkana wal jiruus bara namarraa hin dhaga'ee. Takka taniin harka yookiin isaan naa hime jee takka ni qaba. Jetteen bakka ni qabdi. Haasoo inni kijibaadhaa teefi ragaan nama kijibuu takkaa nama du'e takkaa nama biyya bahe. Mee gaafadha koomentii jedhan kennaa isaa haasoo akkanaa dubbatu yookaan bifa tanaan dhaadatu siif himamoo eenyu sitti himee jaan hin jiru namni inni as baasu tokko takkaani du'ee jaa takkaas hin jiru jaa kijibaa waan ta'eef wal beeyna sanuu akka dhiiraatti jee bakka san taa'ee jee akkasitti haasa'u ifin tuffatuun dhugatti namni asiin booyaa mijatanaan asiiniin si boochisuu ta'an alii aduu kan namni doonni asiin si boochisuu asiin garuu feetullee argi feetullee dhiisi viidiyoo tan ciqilee si boochisuu ta'a ciqilee namni ijaan boo'utan garuu dhiifama Oromooti jaa natti illee mufatinaadha maaliif akkatti aartii miira keessa galtee dubbataallee nan jeenadha. Ani kiyya Alii Jaanisan harkitanii jirtan isinillee viidiyoo isaa. Ani iddoo tana chaayinaalarree ol ba'ee miidiyaa irratti illee dubbachaa hin jiru akkuma isin agartanii. Garuu aarii isaa tanaatti ol na fideerra. Aarii isaa tanaatti ol na fide. Akkuma jee waadaa isiniif galeen ture. Viidiyoo hin maruun jee. Ol ba'ee viidiyoo takka hin dalaguun isin jee ture. Garuu maaltu na fidee yoo kan jettan taate isa akka buqqee wannaatti garteemi waan haasa'uuf diddiga isaa waan haasa'uuf waan dhiisu hin beekne diddiga isaa
haasoo namaatiif hin tolle yookiin waan inni jiru namni waan takka gartee waan irraa hubatu hin qabne akkama gagguuru waan agartee kanaa tolna fiti. Nama walitti dhuu keessaa maal harkata? Nama walitti buusuu keessaa maal harkata? Haasitummaan tana caaltaniirti. Akkattiin guba ija kaayatee si dhaamsuu ta'an viidiyoo tana ija isaa biraan naaf gahaa inni haa dhagahuu haa argu. Laayik sheer godhaati alii biraan naaf gahaa hadiraa Oromooti. Tuntana isinis gamanumaan yoo nama uffatanillee dhiifamaa isin jechuun barbaada. Viidiyoo tana hanga dhumaatti daawwadhaadha. Laayik sheer godhaadha. Wal biraan naaf gahaadha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf turaa galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa deebanaan isin jayaa galatooma.